أنا بيتا بقران أكمل نمني قولي ثاني بيتامي هي خاني أكمل نمني يو أسيختي تيجي أكمل سجل ديم يو تيجي mana kana fitti asuma sigala deema ati fi baqaraan san garaagarummaan qaba beeyti dura ivarii sammuuti agartee miti sammuuti san jijjiiriin siin jaa osoo na dhiyaachuu fi na dhufu osoo hin taane sammuuti jijjiir hamma tattaan teetuun khalaas ganaa barra dulloomtee jirta nama guddaa taate ganaadhaan amma amata lama sadii boodan dhaltu khalaas fadhiin keetu addaatee jira amma kana booda sii galaami. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuun tafra mitu tafra jirtu bakka jiraattan siin jecha. Waan ajaa'ibaa qabadde isin dhufee jira. Na waliin turtii gaarii isin jira. Waa dubbachuudhaaf hanaan geelee maal jettisa? Sumarraa dhugaadhaa silaa qoy. Ani kaniin jiru amata meeqana jala fiitee waa meeqa daleetee siirii fi bikkan taane deemtee waa meeqa gootee obboleettii amma yoona irraa buutee wayyu qoy. Yoona irraa buutee wayyu. Lammaffaa maalis jechuu barbaada. Ani ati yoo waan barbaadde agartee miti. Qottoon asirraa maallaqa kafalaa yoomon kottu akkana anaaf ati hojii jiraataa minaan feetu kana qoy ani intal Yaman akkaan itti jiraadhuun dhabe moo waan hin jiraadhuun dhabe moo jaartiin dhabe qottoon asirraa maallaqa kafalaa fi wajjin jiraannaa fi jinnii kanaa soitu qoy. Lammaffaa ati tun akkaan ani mana sanii deemte ayyaan bira galtee si bayyaanuu ni beektaa miti wanna maal jedha ayyaaniin bofa algaa jedha ayyaan sanii beektaa miti bofa algaa jedha ayyaan sanii uummata ajaa'ibaati si lachuu si galee gaafa nani jiru akka diinaatti wallaaluu turtanii eegan ani deeme garuu obboleewwaa waliif taatanii qorii takka keessaa nyaachaa qorii takka keessaa dhugaa wajji jiraattan. Okay, wajjinuu jiraachuu jirtanii miti ani maaliif na barbaadda obboleettii? Maal akkaan si godhuuf? Maal akkaan si ta'uuf na barbaaddan? Mi maal na barbaadda qoy? Biyya saniitu biyya duraa yookaan biyya dhalaa taate malee garuu silaa ati akkanatti mataa ol qabattee hin dubbatu turte wallahi laazim dhugaa sin jaamiti. Isin dhaltuuleen Yaman jirtan tura agartee miti wayi osoo rabbiin isin ofii biyya biraa isin geesse garuu hanga achitti dhiiratti xarra gettaniin kana waagaan harkattan turte wallahi laazim. Okay haa ta'u kuni rakkoon qabu yeroo diimaan waa hundaa'u yeroo ammas nama sin fakkaanee bira si dhaabdi dhugaa dubbachuudhaaf ati hiriyaan ta'e namni Yaman keessa dhalatee Yaman keessa guddatee ani Yamanidha ifiin jiru dhuguma dubbachuuf laal nuti warra akka keenyaa kafrannee dooniidhaan taariba deemnee achi dheene tamaam namni akka keetii garuu silaa aqlii qabaatee yookaan nama duraan maatiidhaaf mataa qabachuu ture nama aaqii nama baaragii ta'uu baate arra daaddaan ta'e sa'aa mana namaa deemtee daleedduu sin qabdu daaddaa nama daleessifattuu qabdi malee daaddaa namaaf daleedduu hin qabdu dhugaan sin jaan. Daddaan ta'e taayyoo inni keessa daleetti taan baankii keessa daleetti taman warri dursi wajjin barachuu ture obboleettii yaarra bikka isaan jiranii beeytaanii ati maaltu akkasi godhe hudduu bantee dhiira jala fiiguu taakka afaan bantee nama jala fiiguu haasidummaa mirqanyummaa anaatu nama olii intal hudduu bar Yamanii kanniteeti agartee miti dhuga barbaaddaa miti hudduu askara Yamanii kanniteeti dhiira Oromoo tubsiistaan malee mee maali mee fakkeenyaaf dhiirummaa miti barkun dhuga barbaaddaa miti wallahi dhugaan sin jaan dhiirummaa miti kun dhalaan biyya feete keessa jiraattee yoo hudduu dhiira kannitan nama hundaa nama poolisoonni hojii isaati kun an dhugaan sin jaan namni afaanii qabaa je'eetis xarraq hin jiru lammaffaa ani namaan beeka je'eetis xarraq hin jiru sadaffaa shalmuuxa ta'ee alatti salamaa agartee miti dhiira nama miskiina dalagataaf biyya namaa dhaqee agartee miti nama yookaan bultii isaa turfachuudhaaf jiraatu ifi yaaqii dhiira mohodduu hayaa agartee miti akka badhan godhaa laakiin jaarsa namaatti fi dhiira biraa alatti karan taaniin barbaaduun namarraan jireechuudhaaf kuni dandeettii miti obboleettii kuni wallaalummaa horii keessaa baqaraan beektaa miti afaan arabaatti yoo feetillee jechuudha baqaraan beektaa baqaraan akkuma namni godhe taanii beektaa miti. Khanii akkuma namni yoo
asii hiitee achi geessites achuma si jala deema. Yoo achi hiitee mana kana fiddes asuma si jala deema. Atii fi baqaraan san garaagarummaan qaba bireetii. Dura ivarii sammuu ta'e agartee miti. Sammuu ta'e san jijjiiriin siin jaa. Osoo na dhiyaachuu fi na dhufu osoo hin taane sammuu ta'e jijjiiri bireetii. Ani sirraa fagaadheen jira kalaas alhamdulillah. Jireenya kiyyaa amma tolfadheen jiran. Zanaa fataa jiin jiraachuu jira. Rabbi galanii haa qabu. Itti achi afaan kalaas feetu bantu feetu dhiisi. Wali dhuftee masanjiraa fi waasaappiidhaan qabna gootuuf hin jirtu dhugaan siin jaan. Kunoo badala kiyya sii dhiiseetiin jira ayyaan. Yoo dhiira taatee meeshaa qabaatte ayyaaniif jaarsa ta'e yookaan ammoo isiin jaarsa siifaa taatu. Kalaas maaltu nu gidduu jira? Mi'aan kaniin joo garuu namni si fuudhe qoy siree kopha qabda moo siree takka hojii qabda naanii kaniin joo. Dhugaan siin jaan. Sireen kaa kophaa kee barra takka siin geessu jechuuf hin jaabar. Yoo siree sibiila chaayina siif himanii siree sibiila irraa siif hojjetan malee agartee miti nama akka keetii haala sireen takka geessuuf dhugaa siin jaan. Way ajaa'iba. Ani garuu niin qubdheef ammoo homa jaarti jeessi abdatee mana keessa sirraatee jaarti jeessuma hojii rafuusan ooyini san niin qubdheef dhugaa rabbi. Yoo gaasi gubbaa rafi bichaan beekamu ammoo. Yoo gubbaa rafi daranuu siree mitiitii. Imaaraa jalaan buuftan obboleettii namni kanaa kumpaan akkamitti ani dhalaa dhajee dubbatan. Way. Akkanaafuu yaadni silaayis barree namni tokko namni baqaraan agartee miti namni wooma nyaatu beeku tokko waan biraa yaadu. Maannaan jaanis hin beeku. Ati akka baalagee taate ani gaafa naaf itti hojii jiraannes hin beekaa baalagee dhibbaa fi dhibbatti baalageedha. Garuu biyya saniitu siin taphatee akka barbaade taphadhuuf rakkoo hin jirtu dhugaa dubbachuudhaaf ani kan barbaachisaadha. Dhimmi nama tokko laallatu malee nama takka hin barbaachisu ni beektaa miti san. Wallaahi laazim dhugaan siin jaan. Isin garuu dhugaan jaalattanii miti dhugaan siin jaan. Kanaafuu maaliin jechuu barbaade obboleettii xiyyaa narraa bu'ee ani dhimma keetii siin qabu siisun tokko siisin barbaadu natti siin barreessin wanta akkas naan hin jiin sagalee sinaaf hin qabin. Isinuu nama lama ilmoo nama biraa maalti barbaaddan qoy guddisaa kaasin lameen kalaas. Ilmooti dhiigaa kiyaasii gattee deemtee maarreedha. Isin maali faayidaan keessan qoy? Faayidaan hudduu bantanii dhiira jala fiddaniif maali? Yoo ilmoo namaa guddisni maal faayidaa qabdanii isin? Faayidaan keessan dhiiruma jala amataa fi bona ganna dhiiruma jala deemudha. Guddisaa ilmoo tattaadha. Ilmoon qabdanii miti guddifadhaa. Way. Aboo ormaa ajaa'ibsiistee wallaahi laazim. Dhugaa siin jaa wallaahi. Dubbiin ta'e hedduu nu ajaa'ibsiisteenii. Rabbiif galannee haa ga'u garuu kan fuula kee dura achiin oofe waan isin joon qabu rabbii galannee haa ga'u. Ani dheefa kee agartee misa daaqiitiin dhiisee biyya kana dhufe. Natti hin dhiistu bultii xiyyaa. Natti hin dhiistu jireenya kiyyaa. Yoo heerumte bikka takkan teessu. Yoo deemte bikka takkan teessu. Bireetii dhiyya. Of ta'ee jiraadhu. Namni of ta'ee jiraata. Kitaaba namaatis hin seenu. Nama shuqula namaatis hin seenu. Namni jireenya ofii tokko jiraatu agartee miti maal naan jaanii biratee maal keessaan jiraa biratee yoo jiraate ahsan irra wayyaadhu. Si galaa miti. Bareedduuti. Yaa qalloo akka qalamaa. Yaa qashtii. Badhaatiitun bar. Atiitun barna atiitun baaraa yaafi. Baaraa baratiitun. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf namni galata obboleessaan beeni galata nama takka illee hin beeku jaanii. Yoo galata dhugaa dubbachuudhaaf ani hamtuu ta'e illee hin fadhu. Ati yoo hamtuu feete barbaadde illee ani hamtuu ta'e illee hin fadhu. Maaliif hamtuu ta'e hin feene tanaasanii siin jiru godhu. Si galamti tanaasanii siin jiru.
if gorsiti hundaafuu if gorsitii shuqula namaatis hin seeninii jireenya kee jiraadhu bultii tee keessa taa'ii zanaafataa jii ilmaan horii fadhiin keetu ganaa kalaas faayidaan qabu awumetti hajiitii ilmaan lakkuun dhali hanga amata siyaafi kanaati jireenya namaa keessaa ba'i miidiyaa kanarraas gabbuuti afur shan dhali jiraadhu bareediti kanaan dura na hiitii akka feete na gootee walii jira ni gaa karaa san diru si galeemti ni gaa bareediti dabarsinii waa hundaa amma isin irraa fagaadheetiin jiran kanaafuu jireenya keessa hin jiraadhaadha ani jireenya kiyyaan jiraadha na rabbashinaadhaan isin hin jaa bareediti garuu kanaan booda waan isin jechuu qabnu beektaa dhugaa dubbachuudhaaf annaafetis waliin beeknu sababa ayyaanii wal barree fitinaa kan hundaa namni deemuunis ayyaanii isin saayiboo taataniif maqaa kiyya akka laal wallaahi dhaazim saayibummaa teessan feetan hudduu keessaa haadhaa feetan akka feetan godhaa malee maqaa kiyya aariif honii beekneetanii akkam gaafii danda'u dhugaan isin hin jaan saayibummaa miti agarteen feetan obbolummaa laal hudduu keessa ol kaaddaa yoo barbaaddan obbolummaa beektaa hin ta'e sareedha sareen agarteen sareen qorii irraa nyaatetti utaantetti oromoon duraan lammaffaa bikka sin nyaannis hin hooqatinii waan sin galchines hin galinii dhugaa dubbachuudhaaf ani waa'ee ayyaan fadhu akkaan fedheen godhaa fadhu akkaan fedheen ta'a kunis si laallatu nama takka illee laallatu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ati maatii isii taate si laallatan ani maatii isii jiite akka nama takkaatti naa waliin dubbachuu ni dandeessa yoo maatii isii taate ati isiif maali mee qoyi isiif obboleetti moo isiif maali ati nama kanaan dura diina isitti agartee miti dhiiga isii dhuguudhaaf barbaadu ture yoo dhugaa barbaanne sanuma miti ati ni irraanfattee ni qoyi har'a garuu akkamitti isiidhaaf bika bu'uu dandeesseen way ajaa'iba rabbiiti wallaahi har'a isii akka bika bu'uu dandeesse obboleetti moo chaarjii irraa guuttachuudhaaf wal barbaaddanii ammaan tana qophaa taatan gaajin hundinii waliif chaarjeessi jirtanii asbuun abootee santana rabbi namaan deeni akkasii gaafa arifoon jiru akka diinaa wallaaltanii eegan ani deemee fira waliin ta'uun keessan kunuu yaadni keessanuu namaaf hin galu dhugaan isin hin jaani kanaafuu arraan booda ammarraa eegaltanii jireenya kiyya keessaa baadhaa jireenya keessan keessaa hin baa zanaa jeetiin jiraadhaa zanaa taa jiraadhaa waan takka isin seeninii agartee miti ala akkaan fedhetee waan takka illee seenin bareediti ani isin barbaadu siisin beekoon waan takka seenin dhaabbadhu khalaas adda dhaabbanne fixanne danaa turree gadda fixan amata geenye jira si gadaamti kanaafuu nageessinitti haa ta'u